ሻሎም 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 ኑሮ ከጌታ ጋር ደስ ይላል አይደል? እንዴት ደስ ይላል መሰል። ዋው ምን አይነት ወንጌል ነው የተቀበልከው? እኔ የተቀበልኩት ወንጌል መገለጥ ነው እኮ። መገለጥ ከሆነ ይፈውሳል። ነማ አጃይበ ዱጋ። ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ወደ መንግስት ሰማያት ለመግባት ስንት በር አለ? አንድ። ቁልፉስ? ቁልፉም አንድ ነው። ከነደጌ ፈዳሜ የሚከፍተውስ? የሚከፍተውም አንድ ነው። አንከነን ጀዱ። ቆይ ማን ነው የሚከፍተው ታዲያ? ከፋቹ ኢየሱስ ይባላል። ሰይጣኖች አበዱ በለኛ። አበዱ ሲያበዱ እንዴት ደስ ይላል መሰል። ደስታ ማሊዳ ነምኒ ብያላት ያይዱሚው ብይኩም ማልተሳ dhuguma jette akkas taanaani ala deemee sooromuu naa wayyanaafis maaliif maal jechuudha? anis maalan godha jallinaan sooromuu naaf wayya maaltu na joorsee maalii biddeen taanaan maal rakkoo qabaa? eeyyee maaloo dharee? Tole kunis haafu kitaaba karaa ittiin sooromanii jedhamee barreeffame afaan garaagaraatiin baay'ee jira. Yoo isa dubbistee sooromtaa jedhu isan dubbisa akkasammoo. Hundi keessan tajaajiltoota miti. Tole waan namni dubbachuu jedhu kana raajii masaraffaa taanii faarfattoota tokko tokko wajjin irratti mari'annee turre. Mee namoonni Ingiliffa dhageessanii? Tokko, lama, okay. Waan dubbadhu afaan Ingiliffaan hiiktaafi tole. Na argaan jedhina. Don't imitate to be manifested or to be shown. Gadoof qabaa fuula Waaqayyootti. Humiliate yourself, humble yourself. Waa'ee nagaa biyya keenya irratti mari'annee turre. Nagaa dhabuu biyya keenyaaf sababni guddaan maal jenne raajii masarat? Dadhabuu waldaa kiristaanaati. Mee waldaan kiristaanaa maal goote jenne itti maame? Waldaan kiristaanaa gara biyya lafaa dhaquu qabdi malee biyyi lafaa gara waldaa kiristaanaa dhufuu hin qabu. Silaanuutu gara sana dhaqee maal gochuu qaba ture? Booji'ee keenya dhaalchisuu qaba, keenya fudhachiisuu qaba malee dhufanii nu fudhachuu, nu dhaaluu hin qaban ture. Thank you. Egaa dura buutonni waldaa kiristaanaa of eeggadhaa. Gaafa namatti dubbattan ogummaan dubbadhaa. Maaliif ogummaan dubbachuun akka barbaachise immoo irratti mari'annee turre. Maal jennee? Of course kun akka hin taaneef of eeggadhaa. Inni bara kanaa immoo adda. Isa akka baranaa kana agarree beennaayi? Waan akkasii kana hawwannee nagarree haaraa biyya gale. Ammatu faashiniin biyya lafaa, istaayiliin biyya lafaa, wanti biyya lafaa wangeelaa wajjin waliin gallee qoma dhiibee utuu natti dhufe maal gochuun qabaa? Kanaafiyyuu jalaa goraa hundumti keessan akkasiin fudhatee hin deemne. Enook Joorjii akkam jirta? Har'a jirra kan korraa. Boroo. Bora kan ta'uun beeku. Maalidha har'oo kunoo cimaa makeetu jiroo? Har'a jira nan beekaa. Maalidha duu barbaadde moo? Akkan du'ullee beekaa. Lama ishee kan beeku. Maaltu akkasii dubbachiisere garuu? Umuriin dhala namaa baay'eetu 80. Eeyyee baay'eetu 80dha. Utuun jalliin hojjennu yeroon keenya maaf dhuma. Ahaa isa kanatu akkasii gaddisiisee dhugaa jette isa kanoo. Umurii xinnoo lafa kana irratti qabnuuf wal jibbina. Garuu yoo maal faa godhan wayya jettati mee? Garaa tokko wal ta'uu waliin jaallachuu hiriyaa wal gaafachuu walii wajjin jiraachuu qawwaa walii faaduchuu walitti deddeemachuu.